السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برجمت تفيدا وتطردفتو يقننا أنا أردت ويلكم الشمارك من ديكيسنا ولا في كيسة تيكا قد أصلا جنة نجينا كيسنا كأبو دم تكيسنا وباقي جراتني أردت تكيا وروني أروح تاني اللي أصلا جم يوتيوب channel كيا تدبلهم ما تينا فتا وروني دراهنجا جل كبر راهنجا أما نوردفتن جلتوما جلني كيسنا لجاه هذا وسنين جدا جاه hordoftoota kiyya akkuma dur na jajjabeessanitti ammallee na jajjabeessaa galatoomaa galanni keessan dachaa haa ta'u isiniin jedha. Egaa har'a waa'ee Sumayyaati. Sumayyaan waaw maashaallah tabaarakallah gara biyyaa galattee jirti. Maatii ofii Itoophiyaa geettee jirti. Maashaallah warroonni Sumayyaa haala ajaa'ibaatiin haala gaariin simattanillee ulamaa'iin galatoomaa. ربي شنو راح جالته سمنا عجائبة سمنا بريدة حالة قارين تاسستني في سمتني جرتني يشورا ما شاء الله وان باقي نمتي تلودا واو قالتوما هندي كيسنو سمية أبلتني سلي أكسما إيرفورتي رت إفتي سمتي جرتي وان باقي نمتي تلودا ما شاء الله سمية baga gammaddee baga nagaan gara biyya keetii galtee biyya ofii nagaan galuun waan guddaadha. Baga gammaddee obboleettii ofii simattee jirti. Sumayyaan gara biyyaa galte samuna kana Sumayyaan galuu heddii ka jedhamu illee argee jira. Hordoftoota kiyya baga nagaan gara biyya keetii galtee Sumayyaa sitti haa ta'u jenna. Baga gammaddee baga nagaan gara biyya keetii galtee ammallee gammadii warroonni haala ajaa'ibaan haala bareedan simannaa gaariin simattanillee galatoomaa baay'ee namatti tola. Simannaan keessan kabajaa gootanii nama simachuun keessan waan baay'ee namatti tolu. Rabbi isin haa kabaju. Sumayyaan gara biyya ofii galtee jirti. Dura Dubaayin jirti. Amma Itoophiyaa geettee jirti. Maashaallah. Baga rabbii maatii keetiin waliin si ga'ee gara biyya ofii galuun gaafa galan gammachuudha. Gaafa biyyaa ba'an immoo namatti hin tolu. Baga gammaddee baga biyya kee galtee baga maatii kee bira geettee rabbi inshaallah maatii keetillee gara hawwii keetii rabbi si haa godhu inshaallah. Maashaallah sumee baga nagaan galtee baga gara maatii keetii nagaan galtee hiriyoonni kee hedduun si simatanii jiranii biyya Dubaay illee hedduun geggeessanii jiranii. Maashaallah nama diinii rabbii biyyattillee akkanumatti jabaatee itti fufu rabbi si haa taasisu. Maashaallah Sumayyaa waaw maashaallah baga nagaan gama biyya keetii galtee baga gammaddee. Ammallee biyya keessattillee gammadii jiraadhu. Rabbi haajaa muraada keessi haa guutu. Abbaa manaa keetillee wal bira geettee maatii keetillee wal bira geettee obboleettii keetillee wal bira geettee jirta. Baga gammaddee akkuma gara biyya namaa kanatti dhiba. Atuu gobaziidha. Atuu maanii maashaallaadha. Akkuma asitti gara amantaa musliimaa dhuftee jabeessitee amantaa kana jabeessitee gadi dhaabbattee baratteetti ammas nama kana caala ta'ee mul'atu rabbi si haa taasisu. Inshaallah maatii keetii wajjillee biyya kee keessattillee waa hundaanuu nama gammadee diinii kanarratti gad dhaabbatee jiraatu rabbi si haa taasisu. Sumayyaan gara biyyaa galtee haala kanaan faa jettee namoonni hedduun maashaallah ilillii yookaan habaaboon simatanii jiranii waan baay'ee namatti toludha. Sumayyaan namoota hedduun akka ajaa'ibaatitti Airport irratti simatanii jiranii. Sumayyaan Dubaayin keessattillee namoota hedduu akkasuma ni jaallatanii jechuudha. Rabbiin jaalala namaatii fi jaalala rabbiitii fi jaalala namaa rabbi namaa haa kennu. Nama islaamummaa kanarratti gad dhaabbatee akka baratee amma as ga'e kana caala baratee bakka guddaa ga'ee mul'atullee rabbi haa taasisu inshaallah. Baay'ee nama gammachiisaa jechuudha. Haalli Sumayyaan simannaan achillee yeroo hiriyoonni isii geggeessanii asittillee yeroo namni asis simatu
waaw 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 maashaallah baay'ee namatti tola baay'ee tokko nama gammachiisa baay'ee nama gammachiisa. Baga nagaan gama biyyaa galtee gammachuu guddaadha. Biyya ofii galuun gammachuu guddaadha waa hundaanuu ammallee rabbi si haa gammachiisu. Hordoftoota kiyya Sumayyaan Tasfaayee gara biyya ofii galtee jirti akkasuma obboleettiin isillee simattee jirti. Waan baay'ee namatti toludha maashaallah ammallee abbaa manaa isii hojii rabbi jireenya isii islaamummaan akkuma dura gad dhaabbatte sanitti isitti haa bal'isu wanni marti isitti haa tolu. Maashaallah namoota hunda isaaniitiif akka gara amantaa islaamaa dhufan obboleeyyan keenna wanni hundi isaanitti haa tolu gara biyyaa galu hedullee nagaan haa galu. Rabbiin maatii isaanii wajjin hiriyoottan aanaa ahlii isaanii wajjin walii galuu wal jaalachuu namni kun gara amantaa islaamaa dhufe jedhanii isaan jibbuu fi isaan balaaleffatanii isaan irra dhiyeessu osoo hin taane nama isaaniin ishoo baga gammaddanii baga islaama taatanii jedhanii jajjabeessanii ofiifuu gara diinii islaamaa kana dhufee ilmoo ofii intala ofii tanallee jabeessu rabbi haa taasisu. Maaliif keellee nama gammachuun si simatee gammachuun si qeebalee nama si wajjin gammaduu rabbi siif haa taasisu. Maali namni biyya namaa kennu jedhee gara amantaa musliimaa dhufe maatiin namaa yoo namaaf hin gammadin yoo nama hin jaalatin namni maatii ofii yaadee dhufe maatii ofiitti dabalamuu barbaada maatii ofiitirraa fagaachuu barbaadu. Akkasuma maatii kan kee maatii si jaalatee si kabajee waan ati jaalatte kanallee si wajjin jaalatee isinii wajjin gammadu rabbi isinii haa taasisu. Hunduma keessanuu gara diinii islaamaa dhuftanii obboleeyyan keenya taatan rabbiin maatii keessanillee isinii wajjin nama jaalatu isinii haa taasisu. Nama jaalanne waan ati jaalatte nus jaalanne jedhee si wajjin jaalatee atis gammaddee maatiin keellee gammaduu rabbi siif haa taasisu. Obboleeyyan keenya hedduu maatiin ofirraa darbee maatiin ofirraa jibbee maaliif akkam amantaa biraa qabatte jedhee ofirraa fageessaa jechuudha. Warra akkasiisanii miti warra jaalatee gammadu maatii muruun beeksisa muruun aayila kulliin isaayituu jechuudha gammadee waan ati jaalatte nus jaalannee jirra obboleettii ta'e waan ati itti gammadde nus gammannee jirra. Sabbichaayyuu miti nullee gara ati itti dabalamte kana nullee dabalamu qophiidha jedhee maatii gammachuun gara diinii islaamaa dhufu maatii keellee siif haa taasisu. Akka atillee gammaddee maatii kanaa wajji jiraattu jechuudha. Maatiin ofii yoo nama wajji wal fakkaatee jiraate namatti tola. Maraafuu rabbi siif haa laaffisu. Inshaallah rabbiin nama hundattuu diinii islaamaa kana ifa ofii itti haa ibsu jechuudha. Hunduma keessanuu Sumayyaa qofaa miti ijoolleen hedduun ka gara biyyaa galtee maatii ofii akkuma ofii gara amantii islaamaa dhufte kana maatii isillee osoo gara islaamaa dhufee fi hawwii guddaa qaban baay'ee jiranii jechuudha. Rabbiin hunduma keessanuu hawwii isin hawwitan maatii keessaniif hawwitan kana rabbi hawwii guddaa isin godhee galmaan isiniif haa ga'u jechuudha. Akkasuma Sumayyaallee gammachiisee maatiin isillee maatiin koo waan ani jaaladhe na wajji jaalatanii naaf gammadanii jettee gammadduu rabbi haa taasisu. Obboleeyyan keenya ka hedduu sababa kanaan maatiin isaanii gargar baheen rabbi walitti haa deebisu. Maatii isaanii nama jedhee maramee gammadee simatu rabbi haa taasisu. Nama ilma ofii jibbuu miti nama ilma ofii ofirraa fageessu miti nama ilma ofii ofitti qabeetini gammachuu wajji jiraatu rabbiin haa taasisu. Kanaaf waa'ee viidiyoo Sumayyaa irraa dubbadhee Sumayyaa baga gammaddee baga aanaa ahlii firoottan keetii wal geettee gammachuun aanaa ahlii firoottan ofii wajjin wal gaanii gammadanii haala gaariin dabarsan wanni kana caala hin jiru. Alhamdulillah rabbil aalamiin ammallee baga gammaddee baga nagaan galtee dachaa irra deebiin jedha. Kanaaf egaa hordoftoota kee viidiyoon Sumayyaa hangana natti tole irraa dubbadhee jira. Viidiyoo itti aanuuf hanga walitti deebinutti hordoftoota kiyyaa sammuu kan isinirraa badee jira. Inshaallah haga rabbiin haa laafiseen isinirraa hin baduu isinin jedha. Hordoftoota kiyyaa warroonni haarawaa YouTube channel kiyyaa kan jajjabeessa warroonni hanga durallee jajjabeessan galatooma galan keessan dachaa haa ta'u. Viidiyoo Sumayyaa Tasfaayee har'a gara biyya kaleessa gara biyya ofii galtee hanga kana gammachuu anillee irraa dubbadhee jira. Hanga kana yoo dubbadhe nagaa. Egaa viidiyoon kiyya isinitti tole asumaan laayik sheer gochuun dagatina. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan naaf tura hordoftoota kiyyaa. Viidiyoo biraa qabannee hanga walitti dachaanutti viidiyoo kee karraa kanan asumarratti xumura.
haga sanii nagayanaaf tura. Baay baay isin jedha hordoftoota kiyya. Viidiyoo kiyya takeessanuu hanga irraa na daawwattaniif akkuma kalee na jajjabeessitan osoo na hibatin na jajjabeessanii jedha. Baay baay hordoftoota kiyya.